Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota TV Ergaa Fayyinaa bakkaaf qixa jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii inni nagaa isaan nu baay'isee sa'aatii kanaan nu ga'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa argatu. An obboleessa keessan Pastor Dandanaadha. Akkuma beekamu karaa TV Ergaa Fayyinaatiin yeroo yerootti barsiisniif lallabni dubbii sagalee Waaqayyoo kadhannii fi tajaajilli garaagaraa toora kanaan kan isiniif darbu waan ta'eef TV Ergaa Fayyinaa toora FBtiin like gochuudhaan share gochuudhaan akkasumas karaa toora YouTubetiin subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniifis share gochuudhaan tajaajila karaa TV Ergaa Fayyinaatiin darbu akka argatan gochuu irratti dhimmitanii akka hojjettan jaalala Kiristoosin isin gaafachuun barbaada. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa kanatti immoo barumsa mata dureen isaa haareffamuu jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsa kana hardhaan hin xumuru marsaa lammaffaa yookaan marsaa sadaffaatti nan xumura jedheen yaada. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbisee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf gabaabsee ergan kadhadheen booda kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti ceena. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 kaasee isa jiruun isiniif dubbisa. Yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, karaan koo Waaqayyoo duraa hin dhokate, firdiin koos Waaqayyoo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbatta? Maaliifis komatta? Ati hin beekne ree, hin dhageenyes ree? Waaqayyo Gooftaan bara baraan jiraatudha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumedha. Inni hin mudhuku, hin dadhabu. Hubannaan isaas namni qoree bira ga'uu hin jiru. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna. Warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna. Ijoolleen hin dadhabu, hin mudhukus, dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobraas hin baalleedhaan ol hin ka'u, hin fiigu garuu hin dadhabani, hin adeemu garuu hin mudhukanii jedha. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya, Waaqa hunda dandeessu, Waaqa bara baraa, abdii bara baraa, hirkoo dhugaa si galateeffannaa. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ati michuu keenya, abdii keenya, hirkoo keenya, gaachana, gaaddisaa keenya, barsiisaa dhugaa keenyadha. Yeroo hundumaa si ulfeessinaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo irraa kan baratan ta'u jedha dubbiin sagalee kee. Yoo ati nu barsiifne sagalee jireenyaa lafti nuti finnu tokko illee hin jiru. Kanaaf barsiisaa dhugaa keenyaa ati nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyoo barumsa amma barachuudhaaf jirru qixaan hubannee akka itti jiraannuuf ayyaana kee akka nu baay'istu maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ameen. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Haareffamuu. Mata dureen kun mata duree baay'ee murteessaa, mata duree baay'ee barbaachisaadha. Haareffamuunis baay'ee kan nurraa eegamudha. Toora kamiiniyyuu, qixa kamiiniyyuu waldaa kiristaanaa keessatti toora hafuuraatiin, addunyaa siyaasaa keessatti, addunyaa dinagdee keessatti, addunyaa hawaasummaa keessatti toora kamirrattuyyuu yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo qixa hundumaan itti haara'uu qabnudha. Haareffamuun baay'ee barbaachisaadha. Namni hin haareffamu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Akkuma wanti nuti ittiin dhimma baanu tajaajila garaagaraa kan irraa argannu meeshaaleen garaagaraa yeroo yerootti haareffamu sammuun keenya, lapheen keenya, yaadni keenya, ilaalchi keenya dubbii sagalee Waaqayyootiin hafuura qulqulluutiin haareffamuun itti jiraata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wallaalumni beekumsaan haareffamuu, dadhabinni ciminaan haareffamuu, akkasumas jireenyi biyya lafummaa yookaan foonummaan jireenya hafuuratiin haareffamuun baay'ee barbaachisaadha. Haara'uu yookaan haareffamuu jechuun maal jechuudha? Asirraa ka'uun baay'ee barbaachisaadha. Hiika haareffamuu, hiika haara'uu baruurraa yookaan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Haareffamuu jechuun maal jechuudha? Haareffamuun jijjiiramuudha. Completely jijjiiramuudha. Haareffamuun qulqullina jireenyaa isa caalu fiduu jechuudha. Gara qulqullina jireenyaa isa caalutti darbuu jechuudha. Haareffamuun dadhabinaa fi hir'ina keessaa ba'uudhaan gara boqonnaa haaratti ce'uudha. Haareffamuun cimina, miidhagina, bocaa fi eenyummaa kaleessatti deebi'uu jechuudha. Cimina kaleessa qabnu irratti, hubannaa kaleessa qabnu irratti, miidhagina kaleessa qabnu irratti deebi'uu jechuudha. Gara oorijinii isa ta'etti, gara maalummaa gaarii isa sirrii kaleessa qabnutti deebi'uu jechuudha. Haareffamuun gara shaakalaa fi bu'aa isa caalutti darbuu jechuudha. Gara shaakalaa fi bu'aa isa caalutti darbuu jechuudha. Haareffamuun dadhabina,
dullumaa fi moofummaa keessaa bahuu jechuudha. Namni yeroo baay'ee yoo hojjetu hin dadhaba. Akkuma meeshaan waggaa baay'ee tajaajila tokkoon dadhabu tajaajila kennuudhaaf baay'ee humni isaa hir'atu, namnis yaadni isaa, ilaalchi isaa, humni isaa yeroo yerootti hin dadhaba, dullumni jira. Kanaaf haareffamuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Furmaanni dadhabinaa haareffamuudha. Haareffamuun kallattii maraan jireenya haaraa jalqabuudhaa fi jiraachuudha. Jireenya haaraa jalqabuu fi jireenya haaraa jiraachuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Waaqayyo akka haaromnu hin barbaada. Yeroo kamiyyuu eenyummaan keenya, maalummaan keenya, afurri keenya akka haara'u, yaadni keenya akka haara'u hin fedha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko dabaleen isiniif dubbisa kakuu haaraa keessaa Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 isiniif dubbisa. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyootiif jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaa fi Waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasitti hafuuraan Waaqayyoodhaaf hin sagaddu. Fakkeenya jireenya biyya lafaa isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baafachuudhaan yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixan baasuudha jedha. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kanarraa dhugaa baay'ee arganna. Kanneen keessaa yaadni ijoon garuu yaada garaa keessanii haareffamuudhaan of jijjiiraa jedha. Haareffamuu akka qabu, jijjiiramuu akka qabu, gara caalutti, gara boqonnaa caalutti, gara beekumsa caalutti, gara hubannaa caalutti, gara ilaalcha bilchaataa isa caalutti ce'uu akka qabnu dubbiin sagalee Waaqayyoo nu abbooma yookaan nutti agarsiisa. Namni of hin haaressine duubatti hafa. Keessumaayyuu bara kana keessatti haala qabatamaa yerootti mul'atu wajjin dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhugaa irratti hundoofne addunyaa hafuurattis ta'e guutummaa biyya lafaa keessatti karaalee garaa garaatiin yerootti mataa keenya adjust hin goonu yoo ta'e, yerootti haala qabatamaa jiru ilaallee ofii keenya abdeet hin goonu yoo ta'e duubatti hafaa deemna. Hojiin keenya duubatti hafaa deema. Barsiisni keenya duubatti hafaa deema. Wanti nuti goonu hundumtuu duubatti hafaa deema. Sababa kanaaf haara'uun barbaachisaadha. Jijjiiramuun barbaachisaadha. Gara boqonnaa haaraatti ce'uun, mul'ata haaraa fudhachuun, shaakala haaraa keessa galuun, bu'uura jireenyaa otoo hin gadhiisin gara yaada caalutti ce'uun baay'ee barbaachisaadha. Akka ijoollee Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan, kadhachuudhaan, tokkummaa hafuuraa cimsuudhaan, walitti dhufeenya qulqulloota wajjin qabnu cimsuudhaan, akkasumas meetodoloojii garaa garaatti fayyadamuudhaan barsiisa keenya yerootti haaressuu, ilaalcha keenya yerootti haaressuun nurraa eegama. Waaqayyo akka nuti haaroof nu barbaada. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 3 kutaa nama isiniif dubbisa irratti kallattiin ittiin haareffamuu qabnu kallattii gurguddaa 5 nutti agarsiisa. Kallattiiwwan nuti ittiin haara'uu qabnu kanneen keessaa kallattiin inni tokko namummaa keenya Waaqayyoon akka gammachisutti aarsaa goonee dhiyeessuudhaan haara'uu qabna. Roomee boqonnaa 12 irratti ergamaan Phaawulos kan nutti agarsiisu kallattii gurguddaa 5dha. Namummaa keenya Waaqayyoon akka gammachisutti aarsaa gochuudhaan ofii keenya, jireenya keenya, guutummaa namummaa keenya akka eenyutti tolutti, akka Waaqayyootti tolutti, akka foon keenyatti tolutti otoo hin taane, akka miira keenyatti tolutti otoo hin taane, akka nama ta'e tokkotti tolutti otoo hin taane, akka Waaqayyootti tolutti. Haaleluyyaa. Nuti kan waamamne Waaqayyoon gammachiisuudhaaf, garaa Waaqayyoo ciibsuudhaaf, galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Garaa namaa ciibsinee garaa Waaqayyoo kan quuqnu yoo ta'e, Waaqayyoon akka nutti gammadu hin goone yoo ta'e, hojiin keenya sirrii miti. Kanaaf akka Waaqayyootti tolutti haara'uun nurra jiraata namummaa keenya. Foon keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'ullee Kiristoositti otoo hin amaniin dura qaama keenya cubbuudhaaf dhimma baanee turre. Amma garuu kan isaa waan taaneef, kan Kiristoos waan taaneef qaama keenya ulfina isaatiif dhimma bahuutu nurra jiraata. Akkuma Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa arginutti bu'aa dhagna keessanii mi'a jallinaa godhachuudhaaf harka cubbuu jala hin galchinaa jedha. Haaleluyyaa. Akkas jedhamee caafame kutaa sanaaf. Kanaaf Waaqayyo mootummaa isaa ijaaruudhaaf namummaa keenya waan barbaaduuf akka isatti tolutti namummaa keenya haaressinee Waaqayyoodhaaf dhiyeessuun nurra jiraata. Namummaa haara'ee barbaada Waaqayyo. Qaamni keenya mana qulqullummaa Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo mana haara'ee, jireenya haara'ee barbaada waan ta'eef namummaa keenya akka Waaqayyootti tolutti haaressuu qabna. Lammaffaa irratti kutaa kanarraa kan nuti arginu mataa keenya aarsaa jiraataa goonee dhiyeessuudhaan
haara'uu danda'uu qabna. Mataa keenya guutummaa jireenya keenya aarsaa du'aa otoo hin taane, aarsaa bososaa otoo hin taane, aarsaa jiraataa, aarsaa lubbuu qabu, aarsaa socho'uu danda'u. Hallelujah. Goonee dhiyeessuu akka qabnu kutaa kanarraa akka nuti arginudha. Waa'ee aarsaa yeroo dubbannu bara kakuu moofaa kan ture aarsaan horii dhiyeessuu irratti kan xiyyeeffate ture jechuudha. Bara kakuu moofaa keessatti aarsaan dhiyaataa ture aarsaa horii dhiyeessuu, horii qalanii dhiyeessuu irratti kan xiyyeeffate ture. Jireenya warra kaan irratti kan xiyyeeffate ture. Qixa amantaa yookaan ሃይማኖታዊ ስርዓት ላይ የሚያተኩር ነበር. Jireenya amantummaa irratti yookaan ሃይማኖት sanuti jennu irratti kan xiyyeeffate ture. Haala bakkeedhaan mul'atu irratti xiyyeeffatee aarfamaa ture aarsaan kakuu moofaa. Aarsaan kakuu haaraa garuu gara laafinarraa laphee fi jireenya qajeelaa keessaa kan maddeedha. Aarsaa kakuu haaraatti kan nuti dhiyeessuu qabnu. Laphee caberraa gara laafinaa fi yaada qajeelarraa kan ka'e aarsaa qajeelaa dhiyeessuu qabna. Aarsaan kakuu haaraa kan inni irratti xiyyeeffatu jireenya dhuunfaa irratti kan hundaa'udha. Kallattiidhaan yookaan bu'uura amantaa irratti kan hundoofne ሃይማኖታዊ ስርዓት ላይ ያላተኮረ ነው. Bu'uura amantaa irratti kan hin xiyyeeffannedha. Maalummaa keessaa fi ala irratti kan xiyyeeffatudha. Hoolistikiidha. Gartokkee miti. Guutummaa jireenya namaa irratti kan xiyyeeffatedha. Aarsaa jiraatadha. Aarsaa du'aa miti. Aarsaan kakuu moofaa. Aarsaa jiraatadha. Aarsaa lubbuu qabu. Inni fedha abbaa isaatiif abboomamuudhaan aarsaa ta'ee du'uu isaa Yohaannis kan dubbatedha. Lubbuu isaa fannoo irratti sababa keenyaaf dabarsee kennuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos lubbuu isaa guutummaa eenyummaa isaa nuuf aarsaa godhee dabarsee kenneera. Aarsaa kam? Aarsaa jiraataa. Kanaaf nutis jireenya keenya aarsaa jiraataa goonee kennuudhaan jireenya keenya haaressuu, sammuu keenya, laphee keenya, guutummaa namummaa keenya haaressuu akka qabnu argina. Inni sadaffaan mataa keenya aarsaa qulqullaa'aa goonee dhiyeessuudhaan kan nuti haaromnu. Haara'aa jedha. Eenyummaan keessan, namummaan keessan haa haara'u, haa jijjiiramu yeroo jedhu mataa keessan aarsaa qulqullaa'aa gochuudhaan jedha. Aarsaa qulqullaa'aa, aarsaa mudaa hin qabne, aarsaa xuraa'ummaarraa fagaata. Sobarraa, hamminarraa, hannarraa, jallinarraa aarsaa fagaata. Aarsaa qulqullaa'aa goonee namummaa keenya akka dhiyeessinudha. Sagaleen Waaqayyoo kan nu abboomu yookaan kan nu barsiisu. Kanaaf obboloota kun aarsaa qulqullaa'aa, aarsaa garaa Waaqayyoo boqachiisu, aarsaa Waaqayyoon gammachiisuu danda'u. Mudaa kan of keessaa hin qabne. Bara kakuu moofaa keessatti aarsaan dhiyaatu aarsaa horiiti. Horii mudaa hin qabne aarsaa godhanii dhiyeessan turan. Har'as nuti jireenya mudaa hin qabne, waaqeffannaa mudaa hin qabne, tajaajila mudaa hin qabne, eenyummaa mudaa hin qabneen Waaqayyoon fuulduratti dhiyaachuu qabna. Egaa nama taanee akkamitti mudaa dhabne jechuu dandeenya? Mudaa keenya Kiristoos dhokseen erga Kiristoositti amannee nuti mudaan keenya hafuura Waaqayyootiin dhokfameera. Garuu adeemsa keenyan, ba'uu keenyan, galuu keenyan, tajaajila keenyan wanta du'aa, wanta Waaqayyootiin tolle garuu harkifnee fiduun nurra hin jiraatu. Erga haaromne, erga dhaloota haaraa taane, karaa Kiristoos Yesuus dukkana keessaa gara ifaatti erga baane, karaa Kiristoos Yesuusin namummaan keenya inni moofan sun darbee namummaa haaraa erga fudhanne, jireenya haara'een, jireenya qulqullummaa qabu jiraachuun nurra jiraata. Qulqullummaadhaan malee Waaqayyoon arguu fi Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenyu. Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 akkasumas Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 16 irratti kan argachuu dandeenya. Kan jiraannu biyya lafaa cubbuudhaan xuraa'e keessatti kan jiraannu yoo ta'e illee dhiibbaa fi jireenya biyya lafaa naannoo keenya marsee jirurraan kan ka'e qulqullummaadhaan jiraachuun salphaa miti. Sababni isaa biyya lafaarra jirra kan. Biyyi lafaa hamminaan cubbuudhaan guutamtee jirti. Biyya lafaa seexan irratti mo'ee keessa jira. Kanaaf biyya lafaa hamminaan jallinaan korraafti taate keessatti jireenyi qulqullummaadhaan qabuun qulqullummaan guutameen jiraachuun salphaa miti. Ta'us qulqullummaan amala Waaqayyoo isa hangafa ta'uu bira darbee Kiristoos mataan isaa kan adda nu baafateef qulqullummaadhaaf akkasumas warra mudaa hin qabne taanee akka jiraannuuf waamamne waan ta'eef yeroo hundumaayyuu jireenya qulqullummaa jiraachuudhaaf of kennuu danda'uu qabna. Dubbii keenya qulleessuu, deemsa keenya qulleessuu, ilaalcha keenya qulleessuu, uffannaa keenya qulleessuu akkuma qulqulloota taane nuti qulqulloota jedhamnee waamamneerra. Bargit qulqulloota jedhamnee sababni waamamneef hojii keenya ni miti. Qulqullummaan Kiristoos qulqullummaa keenya waan ta'eef, qulqullummaa Kiristoos waan lakkaawwanneef, karaa Kiristoos Yesuun cubbuun keenya waan nurraa ka'eef, hamminni keenya, badiin keenya, yakki keenya Kiristoos nurraa ka'e qulqullummaan Kiristoos qulqullummaa keenya ta'e waan lakkaa'ameef qulqulloota. Haa ta'u malee karaa Kiristoosiin toora amantiitiin, toora qajeelummaatiin nuti qulqulloota yoo taane illee deebii keenyan, ba'uu keenyan, galuu keenyan adeemsa jiruuf jireenya biyya lafaa keessa jiraannu keessatti immoo qulqulloo ta'uu danda'uu qabna. Ani qulqulluu ta'eera, ani fuula Kiristoos tolaa ta'eera.
tolaa ta'ee simatameera jennee akkuma garaa keenyaa jiraachuu hin qabnu. Akkuma nuti toletti dubbanne, akkuma nuti toletti baane, akkuma nuti toletti galle, akkuma nuti toletti uffanne deddeebuun nurra hin jiraatu. Bargil Phaawulos akka jedhe waan hundumaa gochuun nuuf eeyyameera garuu wanti hundumtuu nuuf hin fayyadu jedha. Karaa Kiristoos Yesuus wanta hundumaa jalaa birmaduu baaneera garuu birmaduu baaneera jennee cubbuutti jiraachuu hin qabnu. Birmadummaan keenya cubbuudhaaf sababa kennuu hin qabu. Roomee guutummaa isaa yoo dubbifattan kan nuti arginu kanaadha. Ayyaana Kiristoos waan fayyineef karaa Kiristoos qajeelota yookaan qulqulloota waan taaneef cubbuutti haa jiraannuree jedha. Matumaa kanaaf hin waamamne immoo jedha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Qulqullummaa baay'ee barbaachisaadha. Cubbuun wanta cimaa ta'uudhaan wanta cimaa nama booji'uu danda'u yoo ta'e illee nuti warri Kiristoos bitamne garuu aboo cubbuu bituu qabna. Cubbuu irratti olaantummaa qabna. Sababni isaa gochaan keenya kan murteessu ilaalcha keenya waan ta'eef ilaalcha kan keenya qajeelummaa qulqullummaan eeggachuu qabna. Cubbuu irratti olaantummaa qabna waan ta'eef karaa ayyaana Waaqayyootiin cubbuu mo'annee qulqullummaatti jiraannee garaa Waaqayyoo boqachiisuu qabna. Kanaaf ilaalcha keenya, yaada keenya fi gochaa keenya hundumaa dabalatee qulqullaa'uu qabna. Kanaan haara'uu kan nuti qabnu. Cubbuurraa qajeelummaatti darbuudhaan kan nuti haara'u. Inni arfaffaan haaromsa lapheetiin jijjiiramuudha. Asirratti haaromsa lapheetiin jijjiiramaa jedha. Lapheen keenya jijjiiramuu qaba. Namni tokko lubbuudhaan jira kan nuti jennu dhiigni isaa akka barbaachisutti guutummaa qaama isaatii keessatti yoo tamsa'ee fi yoo socho'ee fi yoo hojjete. Kana ta'uunsaa baay'ee beekamaadha. Dhiigni dhaabbate yoo ta'e namni sun salphaadhumatti du'eera jechuun hin danda'amu. Dhiigni nama tokko dhaabbateera yoo ta'e hojii dhaabeera yoo ta'e guutummaa qaamaa keessatti akka ta'utti hin tamsa'u yoo ta'e namni sun salphaadhumatti du'eera jechuudha. Egaa dhiigni akka tamsa'u kan godhu dhiiga kan tamsaasu akkuma beekamu honneedha. Afaan Amaariffaatiin lib isa jedhamudha. Kun tamsa'uu dhiigatii fi baay'ee bu'uura guddaadha. Akkuma kana gaa sagalee Waaqayyoo irraa akkuma nuti hubannu lapheen keenya Oromiffaanii lapheen jedhu afaan Amaariffaatiin lib isa jedhudha. Jecha afaan Amaariffaa kanatti fayyadamuun barbaada jechuudha. Kanaaf lapheen kan keenya guutummaadhaan hojii isaa hojii qajeelinaa hin hojjenne yoo ta'e jireenya hafuuraa keenya hin du'a jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti wanti jireenya barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'u yaada garaa keessanii bayeessa godhaati eeggadhaa jira. Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti yaada garaa ofii laphee ofii bareechanii eeggachuu qulleessu. Kanaaf haaromsa lapheetiin jijjiiramaa jira Phaawulos. Wanti jireenya barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa keessanii bayeessa godhaati eeggadhaa. Yaada garaa keenyaa bayeessa goonee eeggachuu qabna. Daawitis yeroo kadhatu akkas jedhee kadhate garaa qullaa anaaf uumi yaa Waaqayyo hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi jedheetu faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 10 irratti kadhatee argina jechuudha. Akkuma kadhate yaada garaa haara'ee fi laphee qulqullaa'aa qabaachatu ture. Egaa nutis yaada haara'ee fi laphee qulqullaa'aa qabaachuun nurra jiraata. Haara'uun akka kanattiidha. Inni shanaffaan biyya lafaa fakkaachuu dhiisuudhaan. Roomee boqonnaa 12 irraadha kan nuti ilaalaa jirru. Biyya lafaa fakkaachuu dhiisuudhaan haara'uu qabna. Achirraa kan argan sagaleen Waaqayyoo biyya lafaa hin fakkaatinaa yeroo jedhu garaagarummaa nuyi biyya lafaa jidduu jiru agarsiisuu isaati. Nuyi biyya lafaa jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Kan nuti jiraannu biyya lafaa keessa yoo ta'e illee haa ta'u malee shaakala biyya lafaa hojii biyya lafaa hojjetaa akka jiraannu fi miti. Biyya lafaa keessa jireenya waaqarraa akka jiraannu biyya lafaa keessa jiraata qulqullummaatti akka jiraannu waamamne. Kanaaf biyya lafaatti hidhachuu akka hin qabne hidhata akka hin qabne. Kana jechuun namoota biyya lafaa wajjin akka hin jiraanne hojii biyya lafaarra jiraannutti hojii jireenyaaf ta'u hojii baay'ee hojjennee akka hin argamne jechuuf miti. Biyya lafaa yeroo jedhu cubbuu wajjin hammina wajjin jal'ina wajjin kan wal qabatudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra teenyee hojii waaqarraa akka hojjennu biyya lafaarra kan nu kaa'e yommuu ta'u adeemsa jiruuf jireenya biyya lafaa keessa jiraantu garuu qulqullummaadhaan jiraachuu qabna. Hammina biyya lafaatti hidhachuu hin qabnu. Jal'ina biyya lafaatti hidhachuu hin qabnu. Wanti biyya lafaa hojjennu koppii goonee jireenya keenya irratti appilaayi gochuun nurra hin jiraatu. Addatti jiraachuu nurra jiraata. Nuti ijoollee addaati waan ta'eef. Qorontoos lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga 18tti amantoonni bara Phaawulos fa'aa jiraatan biyya 8tti amantoonni bara Phaawulos fa'aa jiraatan biyya lafaa fakkaatanii
shaakala biyya lafaa keessa galanii ture. Kanarraan ka'e Phaawulos isaanii fataa ture. Har'as yoo ilaalle akkuma namoota bara sanaa haalli fi biyya lafaatti hin fakkaataa jiru. Jireenya biyya lafaa koppiitti gochaa jirutu mul'ataa jira. Waaqayyo gooftaan maccaan waa fayyisu. Biyya lafaarraa adda ba'uu qabna. Ilaalcha keenyaan, deemsa keenyaan, jiruuf jireenya keenya. Kana yeroon jedhu qulqullummaatti jiraachuudhaan fakkeenyummaa gaarii ta'uu qabnaadha. Haara'uu qabna. Namummaa keenya sakaleessaatiin deddeebi'uu hin qabnu. Haara'uu qabna. Kana taanii akka argamnu gooftaan keenya nu gargaara. Barumsa keenya kutaa lammaffaa keessatti haara'uun maaliif barbaachise kan jedhu itti fufnee kan waliin barannudha. Shalom.